Du'i karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namarraa caba. Isa kanaan immoo karaa wangeelaa dhageenya. Warra Qolaasiyees dhagaa, warra Yihudaa dhagaa, warra Israa'el dhagaa, warra Giriik dhagaa. Namni har'a jenereeshinii kana keessarra jiru dhagaa. Wangeelli akkas jedha. Namni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyitan, amantaa qabaattan, karaa wangeela isa sirrii ta'e, wangeela isa soba hin qabne, isa karaa hafuura qulqulluu lallabame, isa karaa wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalootaa gara duratti darbaa dhufe, isa kanarraa warri amantan, isa wangeela abdii namaa kennu kanarraa warri dhageessan, seexana irratti olaantummaa qabaattu, cubbuu irratti olaantummaa qabaattu, du'a irratti olaantummaa qabaattu, fayyuu barbaaddu, seexana mo'uu barbaaddu, koottaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti karaa wangeelaa amana. Namni wangeelatti amanu kana argata. Namoonni wangeelatti illee amanin dubbii kana karaa adda addaatiin dhagaa jirtan, seexana irratti olaantummaa jireenya keessan kan dukkaneessu, jireenya keessan kan jallisu, jireenya keessanitti galgalaa ganama dhufee kan ususuu barbaadu, du'a isinitti himuu kan barbaadu, fuudhaaf heeruma keessanitti, ijoollee keessan irratti, hojii keessan irratti, ollaa keessa karaa adda addaatiin jireenya keessa seexana dukkaneessuu barbaadu, olaantummaa irratti argachuu barbaadu, karaa biraatiin karaan ittiin argamu hin jiru, karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa wangeelaa duwwaadha. Cubbuun kan sin rakkisu karaa adda addaatiin takka amanuu barbaadu, cubbuu keessa jiraatu, cubbuu kan injifachuu kan dadhaban, karaa cubbuu agaramiin injifattu, karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin cubbuu, karaa wangeelaa cubbuu injifachuu dandeessu. Kanaaf wangeelatti amanaa, karaa wangeelaa koottaa. Wangeelli oduu gammachuuti, oduu injifannooti, oduu jireenya namnaa ittiin jijjiiramudha. Koottaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amana. Kana duwwaa miti, namoonni wangeela hin beekne, namoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beekne, wangeelatti koottaa amana yeroo jennu olaantummaa du'a irratti illee argattu. Du'a foonii namarra jira. Of course gaafiyyuu hin qabu. Garuu du'aa ka'uutu jira. Du'aa ka'uutu jira. Du'aa ka'uutu jira. Kanaaf wangeelli keenya du'a irratti olaantummaa qabaattu. Moo'ichi kee eessa ree yaa du'a? Moo'ichi kee eessa? Moo'ichi kee hin jiru. Kanaaf gooftaan keenya fannoo irratti waan inni dhabamsise tokko, du'aatti kan hambise tokko, kan inni moo'e tokko jiraate du'a. Du'a ilmoo namaa irratti olaantummaa qabudha. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa wangeelaa amanaa yeroo jennu, wangeelatti amanuu keessaniin seexana irratti olaantummaa qabaattu, cubbuu irratti olaantummaa qabaattu, du'a irratti olaantummaa qabaattu. Amanaa taanee har'a waa'ee kana warri nu hubanne immoo Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa ayyaana isaa ammallee jireenya keessan keessatti kana haaromsu. Jireenyi keenya hankoo hankeessan du'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'uudhaan ittiin seexana mo'e, ittiin cubbuu mo'e, ittiin du'a mo'e kuni jireenya keessan keessatti olaantummaa qaban. Kuni qabiyyee wangeelati. Kuni qabiyyee jireenya wangeelati. Kuni qabiyyee jireenya nama amanaa tokkooti, waldaa tokkooti, fellowshippii tokkooti. Kana nama jedhe miti wangeela jedha. Kana ana jedhe miti wangeelatti dubbata. Kanaaf warra Qolaasiyees kanatti kana gochuu keessanii sababii abdiin waaqarraa isinii kenname jiruuf waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela dhugaa dhageessaniirtu, wangeela dhugaa hubattaniirtu, achirraa dhageessaniirtu, achirraa hubattaniirtu, achirraa jireenya keessan jijjiiree jira dubbii Waaqayyoo, ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jireenyi kiristaanaa tokko, jireenyi nama amanuu tokko karaa kanaan wangeela hojiittiin hojjechuuf gadi ba'ee namoota biratti, saba tokko gidduutti, koomunitii tokko gidduutti, jenereeshinii hunda keessatti wangeela namatti himuudhaan jireenya namaa jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsi 5 kana gaafa laallu waa'ee amantaa karaa wangeelatiin qabaannu kana, waa'ee abdii karaa wangeelatiin qabaannu kana, waa'ee abdii karaa wangeelatiin hubanne kanaa warra Qolaasiyees kanarratti deebi'ee dubbata. Kanaaf har'allee jireenyi keenya, yaadni keenya hundumtuu karaa kanaan wangeela hubachuudhaan jireenyi namaa akka jijjiiramu kun dubbata. Lakkoofsi 6 waanuma kanaa itti aansee dubbata. Wangeelli kunis isin bira ga'eera. Isin bira jira. Wangeelli kun isin bira jira. Wangeelli du'atti mootan kun, cubbuutti mootan kun, dukkana seexanaatti mootan kun isin bira jira. Wangeelli kun isin bira jira. Jechaan jira warra Qolaasiyees kana. Wangeela kun isin bira jira. Fagoo hin jiru. Harka namaa hin jiru. Harka mootummaa Roomaa hin jiru. Harka warra Giriikootaa hin jiru. Harka Yihuudaa hin jiru. Harka wangeelli kun isin bira jira. Isin bira jira. Guutummaan biyya lafaa keessas immoo jira. Isin harka duwwaa jira otoo hin ta'e wangeelli kun guutummaa biyya lafaa keessas jira.
ija godhachiisaa akkuma mul'atu ija godhachaa firee godhachaa akkuma mul'atu ayyaana Waaqayyoos dhuguma hubattanii akkasumas isin gidduuttis hojjechaa jira. Wangeelli kun maal godhaa jira? Isin bira jira. Biyya addunyaa guutuu keessa jira. Wangeelli kun ija godhachaa jira karaa ayyaana Waaqayyootiin. Ayyaana Waaqayyoo kana ni godhachuu duwwaa miti isin gidduutti hojjechaa jira. Warra Yihudaa dhagaa, warra Giriik dhagaa, waldaan irra kana dhageessan, maatiin irra kana dhageessan, namni wangeela kana dhageessan ayyaanni Waaqayyoo jireenya keessan keessatti akka ija godhatu fiixa bayisaa akka qabaatu amantaan jireenya keessan keessa jiru akka fiixa bayisa Waaqayyootu jireenya keessan keessatti kan hojjeta. Kanaaf har'ayyuu wangeelli dhageenye kuni nu harka jira. Kun wangeela amma dhagaa jirra. Nu harka duwwaa jira miti biyya lafaa guutuu keessa jira. Maaliif biyya lafaa guutuu keessa jira? Biyyi lafaa hundi akka wangeela dhagahu, biyyi lafaa hundi akka fayyadu, biyyi lafaa hundi akka jireenya qabaatu. Dhiiga lafa addunyaa kana biyya lafaa kana hundumaaf gannamne dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Otoo nama tokko hambisiin dhiigni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga gannaqeef akka wangeela dhagaan, wangeelan akka fayyan yaada Waaqayyo waan ta'eef wangeelli kun isin bira jira. Isin bira duwwaa miti guutummaa biyya lafaa keessa jira. Guutummaa biyya lafaa keessa jiru duwwaa miti isin gidduus jira, isin gidduus immoo hojjechaa jira jedhee dubbachaa jira. Kanaaf har'aa jireenya namaa keessaa wangeelli jiru kun jireenya namaa jijjiiraa, addunyaa kanallee jijjiiraa, addunyaa guutuu keessa guutummaa biyya lafaa keessa jira. Asuma ergaa Qolaasiyes kana boqonnaa 1:23 gaafa argitani haa ta'uyyuu malee amantii keessanitti hafuun hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuudhaan abdii isa wangeela irraa dhageessan kanaan irra akka dhaabattan wangeelan abdii Waaqayyoon isinii kenna kana keessa akka jiraattan ammallee isinitti hima. Wangeelli isin dhageessan kun wangeelichi jalqabaa isin dhageessan kun jireenya akka ittiin godhattan, akka ittiin dhaabattan, gara Waaqayyootti akka ittiin dhuftan kan ammoo isinitti lallabaa jirra, isinitti dubbataa jirra. Kanaaf wangeelli Waaqarraa dhageessan kun jireenya kan ittiin godhattan, ija ittiin godhattan, ayyaana Waaqayyoo irra kan ittiin dhaabattan, isin gidduutti kan hojjetu ta'uutu irra jiraata. Wangeelli kun akkanuma qilleessa irratti himamee kanaaf. Wangeelli kun namootatti akkanuma lallabamee akkuma seenaa himuu, akkuma akaadaamii wayii, akkuma barumsa chaapterii tokkotti darbu ta'uu hin ta'in wangeela jireenya namaa jijjiiru, ija kan godhatu, jireenya namaa kan jijjiiru isinitti himaa jira jechaa jira. Ani Phaawulos hojjetaa wangeela kanaati. Ani Waaqayyotu na erge. Yeroo tokko akka Phaawulos jedhetti jenna. Akkuma kanaan dura jedhe jechi kun Phaawulos koodiidha yookaan immoo Waaqayyotu nama kan Waaqa kanatti fayyadamee wangeela barreesse malee wangeelli kan Waaqayyooti. Dubbiin kan Waaqayyooti. Kan barreesse hafuura Waaqayyooti. Kan dubbate hafuura Waaqayyooti. Kan waan kana akka nama bira gahu godhee akka barreessu Waaqayyoon kaa'e garuu Phaawulos. Ani wangeela kanaaf ergameera. Ani wangeela kanaaf Waaqayyoon hojjetaa na godheera. Wangeela kanaaf Waaqayyoon na baaseera. Isin gidduutti wangeelli kun hojjechaa jira. Lallabni kun isin gidduu jira. Kana warra Qolaasiyes karaa biraan yaadina, karaa biraan deemina. Addunyaan kun akka fayyuu barbaada Waaqayyoon. Yeroo baay'ee namoonni dogoggora adda addaa keessa seenu. Kiristoos akkuma nama muraasa wayiitii du'eetti. Wangeelli akkuma nama muraasa wayii bira akka gahu Waaqayyoon barbaade wayiitti. Kun feerii miti jechuudhaan. Waaqayyoon dhiigni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ganname addunyaa guutuudhaaf, jenereeshinii guutuudhaaf, nama guutuudhaaf. Wangeelli kunillee nama guutuu bira akka gahu yaada Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyoon wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19-20 gaafa laaltan ajajni nuuf kenname kuni oduu gaarii kana, oduu gammachuu kana namootatti deemnee akka lallabu, duuka bu'oota akka goonu, akka barsiifnu. Kanaaf wangeela kun hundumtuu bakka hunda addunyaa guutuu yookaan guutummaa biyya lafaa keessa akka gahu yaada Waaqayyoo. Ergaa wangeela Maarqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti arguu dandeessu. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Ergaa Tasaloniqeessa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Kanaaf Waaqayyoon otoo daangaa aadaa hin qabaatin, baawundarii aadaa otoo hin qabaatin, sanyummaadhaan otoo hin ta'in biyya hunduma bira lafa kana bira wangeelli akka gahu yaada Waaqayyooti. Kanaaf warra Qolaasiyes beeka. Wangeelli kun
Si warra Giriikii duwwaa bira miti. Warra Yihudaa duwwaa bira miti. Guutummaa biyya lafaatu ganaa deemaa jira. Kanaafuu si waamamtaniirtu. Kana beekati yaada keessan garanatti deebisaatii wangeela kana dhagaa nama biraan ga'a. Namoonni wangeela kana keessaa hafan jiraachuun irra jiraatu. Excludan kan ta'an kun wangeelli isaan ilaalu kan jedhaman. Wangeelli barasan namootatu nigdii baaraa ture, namoota gurguramaa ture. Nama hunda bira ija waaqayyootiin dhiiraa ta'u dubartii, fagoo haa ta'u dhiyeenya, gurraacha haa ta'u adii. Karaa hundumaa wangeelli nama bira akka ga'u. Biyya qabeenya lafa kanaa qabdu haa ta'u, biyya qabeenya hin qabne haa ta'u, barumsa nama qabu haa ta'u, barumsa nama hin qabne haa ta'u, cubbuu keessa nama jiraatu hunduma bira wangeelli kun haa ga'u. Yeroo tokko tokko cubbuu namaa kana xiqqeessine ilaaluu barbaanna. Aadaa irraa dhugna irraa kaane. Ila abaluun kunoo waaqayyoon yeroo dhuga bayiin adda addaa jiruun dhageessu jedhee yaada. Kunoo mee koottu abaluun ati mee dhugaa bayi. Inni seexana isaa dubbii cimaa keessaa bahee dhufe. Amantaa akkasii keessaa dhufe. Amantaa maalii keessaa dhufe? Hidhaa seexanaa guddaa keessaa dhufe. Nama hundumtuu ija wangeelaatiin gaafa laallu hidhaa seexanaa isa guddaa keessaa baane. Xiqqaa guddaa kan jedhamu jiru. Waaqayyoon du'a bara baraa olaantummaa nurratti qabaatu keessaa nu baase. Hunduma keenya irratti waaqayyoon isa hidhaa guddaa jedhamu, isa hidhaa xiqqaa jedhamutu jiru. Hundi xiqqeessinee nu laalle malee du'a karaa addaamiin dhufe. Kuni amantaa maalii keessaa dhufe, kun qaallicharraa dhufe, kun maalirraa dhufe, kun namaaf sagadaarraa dhufe, kun gaaratti amanaarraa dhufe, kun amantaa adda addaarraa dhufe. Wanna barbaade yoo haa ta'u, waaqa kan hin amanne hundumarraa namni dhufe hundi du'a guddaa keessaa dhufe. Kan wal caalu tokko iyyuu hin jiru ija wangeelatiin gaafa laalu. Kanaaf gaafa ragaa baanus, gaafa dhugaa baanus hunduma keenya waaqayyoon du'a guddaa keessaa baase. Hidhaa guddaa keessaa baase. Cubbuu guddaa keessaa baase. Dukkana guddaa keessaa baase. Dukkana xiqqaa kan jedhamu jiru, du'a xiqqaa kan jedhamu jiru, cubbuu xiqqaa kan jedhamu jiru. Waaqayyootu kana keessaa nu baase. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf har'i warra kana dhageessanis du'a akkasii keessaa, dukkana akkasii keessaa, cubbuu akkasii keessaa warri dhageessan seera qaalluu keessa warri jiraatan, hidhaa adda addaa keessa warri jiraatan, amantaa nama fayyifne keessa warri jiraatan, falaasama adda addaa keessa warri jiraatan, amantaa wangeela giddugaleessa hin godhanne, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos giddugaleessa fayyisuusaa, jiraachisuusaa keessa giddugaleessa kan hin godhanne warri jiraatan koottaa gara wangeelaa wangeelli. Oduu gammachuu, oduu dhugaa, oduu fayyinaa, oduu nageenyaa, oduu olaantummaa seexana irratti, cubbuu irratti, du'a irratti qabaatu isiniif kenna karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Inni kun immoo jireenya keessatti hojjeta. Karaa ayyaana waaqayyootiin akka lakkoofsa 6tti gaafa laalta. Lakkoofsa 6 kun karaa ayyaana waaqayyoon isin gidduutti ija godhata. Isin gidduutti hin hojjeta. Isin gidduutti olaantummaa qabaata. Isin walitti fida. Garaagarummaa keessan hin hambisa. Isin walitti mi'eessa. Ayyaanni waaqayyo warra Giriik, warra Yihudaa har'a warri waldaa keessatti wal dhabaa jiru. Fellowship adda addaa irratti wal dhiibaa jiru. Choir group keessatti wal dhiibaa jiru. Maatii keessatti abbaa manaa karaa adda addaatti wal dhiibaa jiru. Hankoo haa ta'u, hankoo hin ta'ini. Abbaan manaa, haadha manaa, waaqayyotu ana jalatti bulchi anaaf waa hundaan ajajamuu qabda. Tuqaa wangeelaa karaa hin taane tuquudha. Haati manaa karaa adda addaatiin immoo waan lafa kana keessa jiru waaqayyotu jaaladhu isin jedheera. Waa hundumaa na jaalachuu qabda. Kuni tuqaa waan hin taane yookaan immoo macaafa qulqulluudhaaf varsii karaa adda addaatiin kooti gochuudhaan namoonni itti wal mo'uu barbaadu. Karaa kana waaqayyoon ayyaana waaqayyoon gidduutti hojjechuu hin danda'u. Ayyaanni waaqayyoo kanatti hojjeta. Ayyaanni waaqayyoo kan hojjetu olaantummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya irratti amanuudhaan. Amanuu duwwaa otoo hin ta'in nu gidduutti akka hojjetu karaa hafuura qulqulluutiin eeyyamuudhaan, sammiit gochuudhaan, haambilii ta'uudhaan, of kennuudhaan, itti deddeebinee waan kanaan tajaajiluudhaan, of laaluudhaan nama laaluu otoo hin ta'in abbaa manaa haadha manaa ta'u, waldaa keessatti nama tajaajilu haa ta'u, of laaluudhaan jireenya keenya gidduutti akka ayyaanni waaqayyoo kun hojjetu goona jechuudha. Kanaaf warra Qolaasiyees kana ayyaanni waaqayyoo sun gidduutti hojjechaa jira. Akka hubattanii jedhala. Ayyaanni waaqayyoo dhuguma hubattanii akkasuma isin gidduutti hojjechaa akka jiru akka argitan. Warri Qolaasiyees argaa hin jirtan. Warri Yihudaa hubachaa hin jirtan. Warri Giriik hubachaa hin jirtan. Ayyaanni waaqayyoo garuu isin gidduutti hojjechaa jira. Akkamitti hojjechaa jira? Wal jaalachaa jirtu. Isin gidduutti ija godhachaa jira. Har'a akkoo bakka jirrutti waldaa jiru keessatti haala amantaa qabnu keessatti waan waaqayyoon nu gidduutti hojjechaa jiru yoo recognize gochuu rakkanne yeroo tokko hubachuu dadhabna. Ija keenya waaqayyoon haa dhugaa dubbachuudhaaf. Meereejii keenya irratti waaqayyo waan baay'ee hojjechaa jira. Ijoollee keenya irratti,
Genereeshinii keenya irratti Waaqayyo waan baay'ee hojjechaa jira. Biyya keenya irratti Waaqayyo waan baay'ee hojjechaa jira. Waan Waaqayyoon gaarummaa hojjetu kana seexanni nu jalaa dukkaneessee dhoksee hir'ina jiru nutti mul'isuu barbaada. Hojiin seexanaa yeroo hundayyuu kana waan gaarii mul'isuu hin barbaadu. Qajeelloo mul'isuu hin barbaadu. Sammuu keenyatti gurra keenyatti ususuu kan barbaadu seexanni daba, dogoggora, cubbuu, dukkana, faallaadha yeroo hundayyuu. Waaqayyoon immoo faallaa kanaati. Ifa, jireenya, abdii, nageenya, fiixa baay'isa jireenya keenya irratti Waaqayyoon ka'e. Kanaaf meereejii keenya keessa wanna baay'ee gaariitu jira dhagaa fagatteenya ilaalu. Yeroo ijoollee guddifnu haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti gaarummaa meeqa jira? Lakkaamee kan hin dhumne. Meereejii rakkina fedhe qabaatu iyyuu haa ta'u. Seexanni garuu garaagarummaa bal'isaa deemuudhaaf meereejii yookaan fuudhaa fi heeruma tokko diiguudhaaf waldaa tokko diiguudhaaf garaagarummaa isaan gidduu jiru yeroo hundayyuu mul'isuu barbaada karaa adda addaati. Abaluu akkana godhe, abbaa manaa akkana godhe, haadha manaa akkana godhe, waldaa keessatti warra waldaa gaggeessantu kana godhe, luba abaluutu kana haraawwate, warra kwaarii gaggeessan kan akkana godhe. Namoota gidduutti, amantoota gidduutti garaagarummaa uumuudhaaf waldaa qoodu, feelooshipii amantootaa diiguu garuu isaan gidduutti Waaqayyoon ayyaanni Waaqayyoo hojjechaa jira. Rikognaayizii godha, hubadhaa jechaan. Ergaa kana lakkoofsa 6 kana gaafa argitan ayyaanni Waaqayyoo dhuguma isin gidduutti hojjechaa jira. Hubadhaa, argaa, ija banadhaa, awweerii ta'a. Isin warra Qolaasiyes, isin jenereeshinii keenya kana keessa wal jirtan. Isiniif anaafin isinillee har'a kanatti barbaachisaadha jedhee yaada. Jireenya keenya keessatti Waaqayyoon kana akka hubannu barbaada. Akka Waaqayyoon ittiin galateeffannu barbaada. Waldaa keenya keessatti, feelooshipii kiristaanaa qabnu keessa hunduma keessatti jireenya amanaa tokkoo akka gabbatu, akka lalisu, akka ija godhatu, akka firee godhatu, ayyaanni Waaqayyo akka hojjetu hubachuu danda'utu nurra jiraata.